jiru kun jechuudha kan addunyaan beektu. Mootummaan immoo kan Abiy Ahmediin durfamu Prosperity Party, mootummaan Biltsiginnaa immoo mootummaan Itoophiyaa ni jira jechuudha. Kana lamaan irratti kan nuyi haasa'aa jiru. Kanneen gidduutti kanneen taphatan immoo ni jiru jechuudha. Taphisuun maaliyyuu haa ta'u, waraana haa ta'u, olola haa ta'u, waan fedhe illee haa taphatanii hattoota dabalatee carraa argatan, carraatu uumameef. Gama ABO'tiin kana hubachuu baay'ee rakkan. Gama mootummaatiin garuu kan hubate natti hin fakkaatu. Sababni ani kana jedhuutiif kanaafuu kan harkifate natti fakkaata. Kanaafuu kan Tanzaaniyaatti eegalame sun yeroo calqabaaf milkaa'uu dadhabe natti fakkaata. Amma garuu muuxannoo sanarraa argatame ammallee daran itti akka deemamu abdiin qaba. Kana erga lafa kaa'e yaaddoo godhee kan Awaash ibse tokkotu jira. Yaaddoo miti. Yaaddoon Awaash ibse sun. Waraana namni barateetii fi maal jedheetii fi waan fedhe isaa guutuu waan dideef deemee yakkamaa shiftaa ta'ee maal waan akkasii biyyi sun biyya mootummaa qabdu bar. Heerri biyyatti jirtu bar biyya amma Itoophiyaa uummata miliyoona 120 ol qabdu bar. Akkam akka tuffattee akkasa kana. Mootummaan otoo jabaa jiraate jabaatee dalagee waan ati haasofte kun yaaddoo ta'eetiin haasa'amuu hin danda'u. Kan yaaddoo ta'u warra kaayyoo qabu. Warri kaayyoo qabu maali? Uummata miliyoonaan lakkaa'amu dudduubee isaarraa qaba. Mootummaan kan injifachuu hin dandeenye. Haqa kana walii galchuu danda'uu qabaannaa jechuudha. Wal sobuun wanta jiraatuuf hin malu. Kanaafuu warra gufuu ta'uuf yaadu nagaa kanarratti ilaalchise warreen kun dhaabbileen siyaasaa kun lamaan ABO fi mootummaan Biltsiginnaa marii nagaa buusuu bakka addunyaan quba qabdutti buufatan jennaan warri sun ofiif dhabama ta'uu yaaddoo ta'uu hin danda'anii. Sababni maali? Uummanni duuba isaanii hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Uummatatu gurra isaanii qabee seeraaf dhiyeesse jechuudha. Kan barbaadamus immoo waan akka kanaa waan ta'eetiif. ABO'tiif immoo mootummaa hariiroo qabu. Hariiroon isaanii maal seetan? Oromummaa fi Oromiyaa waliin qabu. Kanaaf walumaa galuu dadhabuun isaanii baay'een ajaa'iba yeroo tokko gaafa yaadu. Gaafan ofitti haasa'u. Kana hubatanii fuulduratti tarkaanfachuu danda'uu qabu. Biyya waliin qabu. Itoophiyaallee waliin qabu. Kan sin ajaa'ibu. Abiyyi kana hubatu ta'ee ani hin beeku. Sadarkaa kana yaaduutu danda'ame bareedaa. Erga kana jedheetu abdiin inni biraa maal eegna ka jedhamu ayyaana waan bareedaa kaaste. Iftoomin akkaataan barbaachisaadha. They have to communicate each and every process kan uummatatti ifuu qabu haasa'amu dubbatamuu qaba. Uummata irraa tumsa barbaadu bar mootummaas haa ta'u ABO. Kanaafuu uummatatti immoo ifa godhikaa ifa ta'e. Odeeffannoo facaasi sirriitti qulqulluusaa kan kaawwamuu qabu kaawwachaa calalteetiin kan uummata immoo sifaan akka turu godhu uummata kan jabeessu abdii horuuf informationii gadhiisa. Social media kana dabalatee miidiyaa gurguddaa dabalatee karaa argame dandeetti kamiinuu informationii babal'isuun of gargaaruudhaa akkasitti qubaa qabaanne. Karaa ABO wajjin keessattuu waan na ilaallatu. Inni biraa murannoon akkaataa murteessaadha. Murannoo qabaachuu marii nagaa buusuu kanaa irratti gama lamaaniinuu ni ilaala jechuudha. Maaliin expectii godhaa murannoo kamtu agarsiisee jira maal bifa sanaan akka uummataatti boru walirratti ka'uuf nu gargaara waan ta'eef. Kabraa gootummaallee barbaada. Fedhii adda addaatu jira. Fedhii biyyaa sadarkaa Itoophiyaa ta'etu jira waan ta'eef. Sana keessatti mootummaan Biltsiginnaa dhimma Oromiyaa fi Oromiyaa kana furuutiif dhimma Oromoo kana furuutiif gootummaa gaafata. Steeppii tokko fuulduratti tarkaanfachuu gaafata. Har'a aangoo gaafa qabdu Oromoof yoo hin dalagiin maaliiti? Gootummaa sana fakkaatu agarsiistee shaak gochuu danda'uu qabaattaa jedhanii Abiyyiis haa ta'u Shimallis. Kana gootanii agarsiisuu qabaatu. Nagaa buusuu irratti mootummaa waan ta'eef irra jireessaan qubatti qabaatii jira. Akka uummataatti tanaasaas waan jiruuf. Inni biraa oduu baay'ee quufne nagaa haasa'ameef nagaan hin bu'u. Just walk the talk. Galatooma ayyaana fayyaate. Fayyaate ulfaadhu. Broken say ammatti yaani. Kanaafuu mootummaas paartiis caffees bakka bu'aa fakkaatanii haasa'uun sun badaa naan liqinfamu ishii san irratti garuma fuulduraatiif illee odoo of eegganne jechuudhaaf. Maal eegdu kan jedhuu fi isuma Taanzaaniyaa sanirraa otoon ka'ee ilaalee yeroo san hundi keenyaa guyyaa hedduu turame marii sanirra hawwiidhaan eegaa turre qaamni marii irra ture garuu gama lacheeyyuu
waan wal fakkaatu ibsa gabaabduu nu baasan. Ani sarraa ka'ee wanti naa galee qaamni kun waan tokko irratti waa walii galee natti fakkaata. Maaliif afaan tokko dubbate? Ibsa tokko baase. Inni maal natti agarsiise yeroo ittaanu abdiidhaan akka eeggannu karaa mul'ise. Akka kanaan dura barame qaamni tokko qaama tokko balaaleffachuu eebalu kana godhe isaantu dide maaltu ta'e mootummaa kana godhe kan jedhu kan keessa hin jirre haga har'aatillee walkomiin akkasii keessatti hin kaane waan ta'eef akka tarkaaffii jalqabaatti akka marii jalqabaatti waan gaariitu ture. Amma hoo hojii manee yeroo san walii kennan waan hojjetanii walitti deebi'an natti fakkaata. Mee isinis galaa kana laala. Wanti irratti waliin galle baay'ee jiraachuu danda'a. Wanti addaan fagaatu baay'ee jiraachuu danda'a. Hin jiraatas. Garuu hojii manee walii kennanii koottaa isinis itti yaadaa deebi'a nutis itti yaadnee deebina jedhanii waan walitti qaama lachuu walitti fidu. Qaamni kun qaama garagaraa miti. Qaama afaan tokko dubbatudha. Deebinee walitti mari'annee iddoo tokko geenya kan jedhu waan walitti kennanii isa san irraa ka'anii amma yoo kana fixanii gadi ba'an waan kana durarra fooyya'e waan ummataafis hunda keenyaafis biyyaafis even Afrikaadhaaf ummata bal'aa Afrikaati Oromoon Afrikaadhaafis nagaa buusu waan diina qaanessu waliigaltee tokkorra gahanii waan ba'an natti fakkaata. Odoo akkas ta'es hawwa qilleensa nagaa biyya keenyarra Oromiyaarra akka bubbisu waan godhan natti fakkaata. Odoo akkas waan akkasii bakka abdii kan kutate hedduu jira. Kana booda maal taana kan jedhu jira. Karatti sochoo kan dhabee jiraachuu danda'a. Hin jiras. Isaan kanaaf furmaata aragalfannaa kan fidu marii akkasitti waan ba'u natti fakkaata. Kana booddee qawweedhaan odoo hin taane mariidhaan around table teenyee yaada keenya burqisiisnee yaada san ummataaf dhiyeessinee filannoodhaan qofa kan ummanni filate kan ummanni barbaade aangotti haa ba'u waan jedhanii as ba'an natti fakkaata. Kan ta'uu qabus kanu. Kanaaf immoo maaltu gufuutaa isuma sila marsaa jalqabaa irratti lafa kaa'edha. Isa kana immoo hambisuuf qaama lachuu keessaa kan nagaan barbaanne akka jiru beekamaadha. Kan eenyullee haaluu hin danda'u. Isa kana hambisuudhaaf waliigalteen qaama kana lamaanii baay'ee murteessaadha. Qaamni kun akka jiru hin beekama. Erga qaamni kun jiraate immoo wal taanee haa saaxillu. Dhuguma. Taaniif jennee siyaasaaf I think maammees gashuuf yaaleen ture torbanarraa inni sun dandeenye. Har'a garuu xinnoo haalatti deemaa turreerraa maqnee developmentii dhageenyu irratti odeeffannoo qabnurraa kaasee yaada kanaas fidnee Dar es Salaam irratti wanti ta'aa jira jedhamu yookiin Tanzaaniyaa irratti wanti ta'aa jira jedhamu mariin kuni walitti dhufanii waa hiikuuf wanti yaalamu kun waanuma nu haasaa turreedhaa dhiibbaa mana gochuu yaallesiniinis gaafannee watwaannee namni baay'een bilbilaanis akkasitti walitti riichii gooneerraa namoota guguddaas beekumsa warri qabdanis firummaadhaanis obbolummaa hiriyummaadhaanis dhaxxanii maaliif kun hin ta'u maaliif kun fixaan hin ba'u jettanii asiif gaafa baatan hoomworkiin waliin naanne kanayyuu hojjettanii dhuftanii qaama lamaaniin iyyuu jaarama lamaan keessatti iyyuu waan tokko argineerra baay'een isinitti boona baay'een isinitti gammada galata guddaa qabdu uummata Oromoorraa galanni keessan immoo bilisummaa fi nagaa uummata Oromoo haa ta'u malee ayyaanaan isin galateeffachuun dhimma waan itti baatan miti. Thank you misgaanaa keessaa gabamnu thank you keessaa gabam jedhu warri araadaa so isa caalaa wanta tangible ta'e bilisummaa fi nagaa uummata Oromoo haa ta'u galanni keessan warri goda jirtanis warri gubbaa jirtanis warri viidiyoo kana dhageessanis viidiyoon kun sheerii godhamaan mamii tokkoon qabu I have no problem. This is not my property. Asirratti kan ba'e property ofii kootii beeldii gochuuf miti. Yaadi asirratti dhageessan kun kan uummata Oromooti. Akka barbaadan tamsaastanii akka barbaadan sheerii gootanii namni haa dhaga'u yaadin kuni mo'atee namoonni gara nagaatti haa itti fuufanii fi malee content creation irra hin jiru waan ta'eef we don't have that kind of wal dhiboo akkasii hin jiru waan ta'eef feel free ani samman dandeenan godha abbaan barbaade wal dhageessisaa yaada gara nagaatti itti haa fuufnu kan jedhudha harri kan marreen keessaa hundumtuu tokkoffaa positive kan ta'e natti agarsiistanii optimismiin keessan controlled optimism realism in argaa maayinni tokko abdiin jira abdachuun jira garuu abdii irratti qofaa machaa'uun immoo barbaachisaa miti maaltu ta'utu irra rasa jedhu wanta lafa ciniinii lafa qabate tokko immoo
maaltu jira isa jedhus baay'ee mari'anneerra namoonni tokko wanta ciccimaa yaada ciccimaa kaasneerra muuxannoo amma yoonaatti qabnurraa immoo maal barannaa amma kan Brookis dubbate kanaan dura wanti agarre hopefully ture dhageenye malee iftoominaa dhabaatu malee waanuma argine keessa isaan labsi baasanii labsa baay'ee of qusachuu fi walii qeequun kun walirratti ololo oofuun qabu waan ta'eef abdii namaa laataa ture amma immoo garritti deemaa jiru hoggantoonni waraanaas achi jiraachuun isaanii asirratti hirmaachuun isaanii akka dhageenyutti taanaan abdii caalaa masaa kan namaa laatudha jennee kana irratti mari'anneerra garuu immoo lafarra gaafa bu'e kun amma the easy thing and Ronda what's the easy thing to do and what's the right thing to do kana yeroo baay'ee hubachuu barbaada maa inni wanti namatti ulfaanne kan godhamuun irra jiru baay'ee easily kan godhamuun danda'amu asirratti dhufnaa haasofnaa deemnaa jechuudha very easy yeroo deeqaama sa'aatii tokko lama dabarsine rakkisaa miti kana goone deemnaa that's easy what's the hard thing to do the hard thing to do is wanti cimaan wanti rakkisaan garuu wanti bu'aa qabu gochuun kan nurra jiru maa inni asirratti wanta haasofne keessa kutaan koo kamin maalan godhaan maal gochuun danda'a kun akka fiixaan ba'uu fi what's my part haasaadhaan mariidhaan as fiduu qofaa otoo hin ta'in kanatu jira waan jedhudha isarratti akka fuuleeffannuuf yaadota afuran qabadhee arfan sanan kaasee daqiiqaa kurnan dhufan kana keessatti nagaa walitti dhaamnee nagaa waaqaan walirraa deemna jechuudha so wanta afuran qabadhee asuma keessaa wanta dhageenya keessa tokkoffaa waan eegnus waan nu gochuus nurra jiru kan wal qabatu jechuudha tokkoffaa implementation should be utilized to disband bandits and robbers miti implementationin kuniyyuu itti fayyadamamee implementationin marii kana keessaa ba'u namoota mariin kun akka fiixaan hin baane barbaadan kan keessaa waa shallagatanii waa argatanii bu'aa kan buufatanii isaanin disband gochuuf isaanin ummata fuulduratti saaxilee ummanni akka isaan duukaa hin buune gochuudhaaf jechuudha kan gochuu danda'u implementationii sana keessatti itti ida'amutu irra jira jechuudha for example amma mootummaan gaafa sakatta'ee jedhu structure sana keessatti namoota beekaa mootummaan qaba akkaataa itti hubatu wanta itti evaluate godhu beeka namoonni eenyu maal akka godhu qaama sana keessatti wanta sirreessuu barbaaduudhaaf reintegrationii keessaa namoota baratan namoota beekumsa qaban namoota hoogganuu danda'an quuqama sabaa qaban namoota dhugaa achi keessaa qaama wooboo keessaa gaafa fidu integrationii sana keessaa kana buqqisuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha bakka buusuudhaaf gahaa qabaa jechuudha humna namaa gahaa argata gaafa walitti dhufu gaafa mariidhaan nagaadhaan gaafa waa hiikuutti dhufanii kana gochuu ni danda'u tokkoffaa lammaffaa ikoonoomii irratti kan ka'e baay'ee barbaachisaadha amma isaanumtuu nagaadhaan nuuf haa hiikani malee gara nagaatti haa dhufani malee DDR kana gara DDR kanatti gaafa deemamu maallaqni barbaachisu jira nu qofaa baasuus hin dandeenyu diasporaan itti baasuu turreera mootummaan haala cimaadhaan baasuu turreera akkasumas international community isarratti campaigning goona gaaffii tokko malee isaan gara nagaatti yoo dhufanii harka keenya sassaabnee miidiyaa kanarratti international community barreessuudha pressure sana guututti maallaqa irratti goonee amma dandeenyu waan baasuu nurra jiru baasnee ummata baasnee international community irratti dhiibbaa goonee akka support godhu fiixaan akka baasu mootummaanis akka godhu godhame ikoonomiin cimaa namoota ikoonomii keessa deemuu barbaadan akkasumas immoo siyaasa keessatti namoota hirmaachuu danda'an furmaata ta'anii siyaasa sana keessatti galuu ni danda'u. Isaantu hiikuu danda'a iyyuu wanta rakkisaa kaansaras kan ta'e kana kutee gaafa mootummaan baasu qaama ga'aa qaba amma waan ta'eef itti fayyadama. So reintegrationiin suni akka hojjetu warra immoo barumsa keessatti daldala keessatti waan adala keessatti reintegrationii keessatti waan barbaachisu we have the diaspora government and international community irratti kun nu hiikamee jennaan mamii tokko malee qaama guutuun itti gallee fuulaan deemnee flightii fudhannee iyyuu deemnee naannofnee waan gochuu nurra jiru godhne billions kun akka fiixaan ba'ee nagaadhaan hiikamu ikoonomiin akka danqaa hin taane ni hojjenna na wajjin akka jirtan immoo nan amana namoonni baay'een kana so sana shakkiin tokko hin jiru wantoonni tokko ka'anii jiru difference between 1991 irrattis wanta ganamuu kana
2018 irrattis kuni ta'eera isa jedhamee fi giddu galeessa kan ta'e international community, US government, Norway government fi IGAD kunifaa gaafa gidduu lixani sanaaf barbaachisaadha. Waboonis gara marii sanaa hin deemu jedhee kan akka ulaagaa tokko barbaachisaa ulaagaa ce'amuu hin danda'amne godhee lafa kan kaa'eef reellaan godhee kan kaa'eef sanaaf ture waan ta'eef inni akka jiru hubannee yoo dubbanne gaariidha. So lamaffaa justice effort jenna. Justice effortiin barbaachisaadha. Boodas deebinee kana keessatti wanta namoonni miidhaman namoonni kana qaban akka hiikamuuf justice effortiin barbaachisaadha. Justice effortii gaafa yaadnu garuu waan tokko yaadachuun nurra jira. Yeroo hundaa justice effortiin mana koos mana sanatti ilaala. Balleessaa achis jiru asis jiru ni ilaala. Isa hubachaa gara justice effortii deemna. Hundumtuu justiceedhaan inni hiikamu tokko dhiisuu fi darbuu fi araaraan ni hiikama. Inni gara fuulduraatti jira. Ammaaf mariidhaan gara nagaatti haa deemamu isa jedhudha. Sadaffaa qabxiin barbaachisaa kan ta'e political clarity with peaceful progress kan jedhudha. Political clarity jechuun callumadanii walumatti dhufanii walitti mariidhaan hiikanii jechuu qofa otoo hin ta'in kaayyoo ganamaa maal godhaniiti kaayyoo isatti lolaa namni itti du'aa ture maal godhanii isa jedhu sana gaaffii sana ammas namni walakkaan dhufee walakkaan ba'ee keessaa akka hin galleef clear kan ta'e political indication of how the discussions for peace negotiations worked with clear image of political outcomes. Kana agarsiisuun booda irratti deebinee immoo rakkina falfakkaataa keessa akka lixnee fi siyaasni akkamitti hiikame gara siyaasaatiin immoo maal fakkaata ture kan jedhu lafarra kaa'anii deemuun kun barbaachisaadha. Kana callumadanii cuccufanii siree jara haaranii deemanaan booda deebi'anii haaruun barbaachisaa waan ta'uuf kana qulqulleessanii deemuun kun ni eegamaa jechuudha. Kanarrattis gaaffii keenya ni gaafanna. Inni dhumaa isaan kaasee akkaataa transparency ni barbaachisa. Nuyi qaama keessanii nu kanuma barbaanna kanuma iyyaa turre. So isin wajjin akka hojjennuuf iftoominaan maal akka godhame mariin maal akka ta'e bu'aansaa maal akka ture maalirratti akka walii galanni iftoominaan maalirratti walii galuu akka hin dandeenye maalirratti akka hojjetani uummataa wajjin communicationii uumuun isaanii akka isaan gaafa fidu integrationii sana keessa kana buqqisuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Bakka buusuudhaaf gahaa qabaa jechuudha. Humna namaa gahaa argata gaafa walitti dhufu gaafa mariidhaan nagaadhaan gaafa hiikutti dhufanii kana gochuu ni danda'u. Tokkoffaa. Lammaffaa ikonomii irratti kan ka'e baay'ee barbaachisaadha. Amma isaanumtuu nagaadhaan nuuf haa hiikani malee gara nagaatti haa dhufani malee DDR kana gara DDR kanatti gaafa deemamu maallaqni barbaachisu jira. Nu qofaa baasuus hin dandeenyu. Diyaaspooraan itti baasuu turreera. Mootummaan haala cimaadhaan baasuu turreera. Akkasumas international community'n isarratti kaampeenii goona. Gaaffii tokko malee isaan gara nagaatti yoo dhufanii harka keenya sassaabnee miidiyaa kanarratti international community barreessuudha. Pressurii sana guututti maallaqa irratti goonee amma dandeenyu waan baasuun nurra jiru baasnee uummata baasnee international community irratti dhiibbaa goonee akka support godhu. Fixaan akka baasu mootummaanis akka godhamee ikoonomiin cimaa namoota ikoonomii keessa deemuu barbaadan akkasumas immoo siyaasa keessatti namoota hirmaachuu danda'an furmaata ta'anii siyaasa sana keessatti galuu ni danda'u. Isaantu hiikuu danda'a iyyuu wanta rakkisaa kaansaras kan ta'e kana kutee gaafa mootummaan baasu qaama ga'aa qaba amma waan ta'eef itti fayyadama. So reintegrationiin suni akka hojjetu warra immoo barumsa keessatti daldala keessatti waan arlee keessatti reintegrationii keessatti waan barbaachisu we have the diaspora government and international community irratti kun nu hiikamee jennaan mamii tokko malee qaama guutuun itti gallee fuulaan deemnee flightii fudhannee iyyuu deemnee naannoofnee waan gochuu nurra jiru godhne billions kun akka fiixaan ba'ee nagaadhaan hiikamu ikoonomiin akka danqaa hin taane ni hojjenna nu wajjin akka jirtan immoo nan amana namoonni baay'een kanaaf so sana shakkiin tokko hin jiru. Wantoonni tokko kaa'anii jiru difference between 1991 irrattis wanta ganamuu kanaa 2018 irrattis kun ta'eera isa jedhamee fi giddu galeessa kan ta'e international community US government Norway government fi IGAD kunifaa gaafa gidduu lixani sanaaf barbaachisaadha. Waboonis gara marii sanaa hin deemu jedhee kan akka ulaagaa tokko barbaachisaa ulaagaa ce'amuu hin danda'amne godhee
lafa kan kaa'eef red line godhee kan kaa'eef sanaaf ture waan ta'eef inni akka jiru hubannee yoo dubbanne gaariidha. So lamaffaa justice effort jenna. Justice effortiin barbaachisaadha. Boodas deebinee kana keessatti wanta namoonni miidhaman namoonni kana qaban akka hiikamuuf justice effortiin barbaachisaadha. Justice effortii gaafa yaadnu garuu waan tokko yaadachuun nurra jira. Yeroo hundaa justice effortiin mana koos mana sanas ilaala. Balleessaa achis jiru asis jiru ni ilaala. Isa hubachaa gara justice effortii deemna. Hundumtu justiceidhaan inni hiikamu tokko dhiisuu fi darbuu fi araaraan ni hiikama. Inni gara fuulduraatti jira. Ammaaf mariidhaan gara nagaatti haa deemamu isa jedhudha. Sadaffaa qabxiin barbaachisaa kan ta'e political clarity with peaceful progress kan jedhudha. Political clarity jechuun callumadanii walumatti dhufanii walitti mariidhaan hiikanii jechuu qofa otoo hin ta'in kaayyoo ganamaa maal godhaniiti kaayyoo isatti lolaa namni itti du'aa ture maal godhanii isa jedhu sana gaaffii sana ammas namni walakkaan dhufee walakkaan ba'ee keessaa akka hin galleef clear kan ta'e political indication of how the discussions for peace negotiations worked with clear image of political outcomes. Kana agarsiisuun booda irratti deebinee immoo rakkina falfakkaataa keessa akka lixnee fi siyaasni akkamitti hiikame gara siyaasaatiin immoo maal fakkaata ture kan jedhu lafarra kaa'anii deemuun kun barbaachisaadha. Kana callumadanii cuccufanii siree jara haaranii deemanaan booda deebi'anii haaruun barbaachisaa waan ta'uuf kana qulqulleessanii deemuun kun ni eegamaa jechuudha. Kanarrattis gaaffii keenya ni gaafanna. Inni dhuma isan kaasee raajinis jedheera namoonni biraanis akkasuma deeggaranii natti fakkaata. Transparency ni barbaachisa. Nuyi qaama keessanii nu kanuma barbaanna kanuma iyyaa turre. So isin wajjin akka hojjennuuf iftoominaan maal akka godhame mariin maal akka ta'e bu'aansaa maal akka ture maalirratti akka walii galanni iftoominaan maalirratti walii galuu akka hin dandeenye maalirratti akka hojjetani uummataa wajjin communication uumuun isaanii akka isaan bira dhaabbannu akka isaaniin walitti caalaamoo walitti ciccinuu fi nu gargaara waan ta'eef iftoomina yookiin transparency ni eegnaa jechuudha. Wantoota eegnu wantoota irratti hojjennu wantoota waaqa keenya immoo itti kadhannudha. Jabaadhaa fayyaataa ulfaadhaa ijoollee Oromoo warra as jala jirtanis na dhaggeeffachaa turtan gubbaarras baatanii warri na wajjin mari'attan bira dhaabbannu akka isaaniin walitti caalaamoo walitti ciccinuu fi nu gargaara waan ta'eef iftoomina yookiin transparency ni eegnaa jechuudha. Wantoota eegnu wantoota irratti hojjennu wantoota waaqa keenya immoo itti kadhannudha. Jabaadhaa fayyaataa ulfaadhaa ijoollee Oromoo warra as jala jirtanis na dhaggeeffachaa turtan gubbaarras baatanii warri na wajjin mari'attan baay'een isin galateeffadhaa. Fayyaataa. Waaqayyo ishee eebbisuu galatoomaa. Hundumti keessanuu nagaa ta'a. Galatooma. Thank you. Horaa budaa deebanaa kan nagaa kan fayyaa dhufaa godhu. Amen. Galatoomii horii budaa horii fayyaa.